Fira'ooli ofittiin fu'a gara Ameerikaatti jee amammoo gara haadhaatti deebise abbii gara naqamteetti. Abo baguma addanaa owwaara arabaa distii arabaa inni birrii arganne. Konfidensi dhugaa rabbi ofittiin qaanfannu. Harka namaa ilaaluurra kuushina arbaa kee gadi gugguuftee yoo hojjette bor ol jettee jiraattaa jechuudha. Namni akka barbaade sin tuffatu akka barbaade mana isaa keessa hin ergatu. Konfidensiyaan ilaa akka barbaade mana kee keessa jiraattaa jechuudha. Mana namaa keessa ton ta'a. Intalli kun finfinne turte dubartii wayii tokko bira. Ani gaahuma yoomin shakkee gaahuma dubartiin kun fudhattee galtee mucaa tiktokii irra baastee handhuura qullaa garaa qullaatiin tiktokii irra minne gochuu qabdi mucaa baadiyaa kee fiddee. Ani gaafa sichu mana argina oksii akka fidu shakkii tokko malee shakkeen jira yaa ijoollee keenya. Nagaan siniif haa ta'u garuu akkam jirtu naguma keessanii aboo yuutuubii hojjechuun natti xireessi du'aa naa kadhannaa naa gu'ame aboo waan beeku takka kana dabbaraa isinillee waan jettani garuu isiniin komadhu yeroo tokko quba tokko yoo namatti qabdi afurimmoo sitti quba qabama jaa wangeellaan ta'eefi ani kan hin jedhu yaa faaxochi dhugaan siniin jaa kuushina arabaa kana keessatti nuti jechuudha hin tuffatamna baay'ee arrabsamna garuu eenyuyyuu nu dhaga'u jechuudha. Eenyuyyuu nu dhaga'u hanga rakkoo keenya baasnee hin himannetti namni quba nutti hin qabu jechuudha. Jechuun biyya keessa fira keessa hin jirru. Garuu immoo arrabne hin oolle namoonni karaa miseenjirii akka barbaadan namaan je'an ni jiru jechuudha. Warreen haamilee nama cabsanii ilaalchi garaagaraa ni jira. Kana kiiloorran kaayina dhugaan siniin jedha. Kanaafiyyuu amma nuti rakkannennaan kan dhufne miti biyya arabaa kana. Ufnee hojjetachaa jirra galata waaqa. Ofirra dabarree nama gargaaraa maatii gargaaraa obbolaa gargaaraa xinnaatullee hiyyeessas hin gargaaraa jechuudha. Dhageessanii kanaafiyyuu mucayyoon kun gammachuu isa yeroo isheen finfinne deemtee Fira'ool gargaaree fi isa kaleessaa kanammoo ilaala. Akka atis nama je'urraa beejii isaaniirraa FB irraa haqaatii ilaala tiktokii irra inni jira jechuudha. Achi taa'ee toon bara'uuti maatiin faana galu faana walii galuun dadhabee jennaanii gara haadha kootti hin deebi'ee. Kanaafiyyuu waan dandeessanii na gargaaraa jetti. Amma namni kun otoo biyya arabaa ofii rakkoo maal qabaa jedhu ijoolleen tokko immoo komentii jalatti. Cabaa naaftiyyuu meeqatu birrii barbaada? Kun fayyaa qabdi, nagaa qabdi. Yookaan barumsa isheetti fufuu haadha bira teessee yookaan nama biyya arabaa ufuu ishee wayyaa jechaa jiru. Dhugaa yaada daawwattoota dubbiseen ture komentii jechuudha. Anillee achi keessa yaada koo ani fila'e haa barattu hin jiwan. Kalaas afaan Oromoo qubee afaan Oromoo barreessuu barteetti taanaan kalaas gahaadha. Inni eebbifameyyuu addan ofa waan ta'eef ani akka filannoo kootti otoo asoftee hojii ishee hojjetattee haadha isheerra jireenya jijjiirtee ofirra jijjiirtee wayyachuudha. Ela hiixannaan namaa nan qubsuu jaa faarfannaan tokko faarfannaa eenyuti biyya faarfannaa addisuu wayyammoo hiixannaan namaa nan qubsuu jaa hiixannaan namaa naman qubsu abadan sittillee hin hafu faayidaa tokko hin qabu. Amma mucaan kun waggaa geessetti waggaa waan geessetti wanatti fakkaata. Fira'oolillee hin gargaaru jechuunsa maalidha qoy isheenoo amaaraayyuu fakkaatti akka amaaraatti haasoti dubartittiin. Wanni inni hin gargaaruuf ijee maa isheen maal balleessite jennaani waliigalteen isaanii maaliya badii jira moo maani hundumaaf iyyuusa warri biyya arabaan ture biyya arabaa ton biyya kotaa irratti warri jettanii akka koo gaafii seexan isinitti asaasee as baatanii nutti waccanii jechuudha. Yeroo waan akkana argitanii dhugaan siniin jedha. Garaa siqita jechuudha. Hojii kee irratti akka xiyyeeffattu kaayyoo kee irratti akka xiyyeeffattu si taasisa jechuudha. Intalli kun nama fayyaa guutuu qabdii otoo piroosesii jalqabdee uftee bareeda. Atis nama warri jenillee hin gatani garuu otoo addana uftee bayeessa waan jettu amma guddatteetti. Waan nuti amma shageenya moroo biyya baane akkasii waan hundumaaf iyyuu jabaadha ijoolleen biyya ormaa dhugaa waaqayyo siniin jedha. Akkasii dhugaa waaqan narri fa'e garuu akka mataa kootti
yeroo ishee walii galuu dadhabeen deebi'ee yeroo jettu darbee yeroo Fira'ool immoo hin gargaaru jedhee gargaarsarraa dhaabeera. Jechuun yeroo hunda haa gargaaru jechuullee otoo hin taane nama tokko bakkuma isaatti otoo gargaaranii samii irra si fuudhaabee namni keenya amala nama keenya jechuudha. Gaafa si argee si rifata garaa laafaa galatoomu samii kanarra ol fuudhanii nama baasu beekte. Amma gaafa sinsinni numtee ji'a 3 ji'a 4 booda immoo gani lafatti si dabalu yaa akhi. Amma cayyoo kana xiyyaara yaabsisanii mashallah ugaa waaqa annan fe'aafi innaa fi mitibbo. Kana addan xiyyaara hin qabne nuti yaabbanneef nirra. Xiyyaara kana yaabbattee naqamte deemtee Finfinnee kana uftee inumayyuu Ameerikaayyuu hin deemti jechaa turanii liiviirra baatee tiiktookii kana minamanii hin bariyee fi jennee turre. Amma fuudhanii mucayyoo gara haadhaatti deebisaniiru. Haati ofii waa hundaa ofiiti daa'imas qabdi. Inama jiraatama. Garuu akkas godhanii haamilee mucaa cabsuun gaariinallee natti hin fakkaatu eenyu akka balleesse waaquma beeka. Dabalataan immoo namni maaliif bara na gargaaruu didee jedhaniis nama komachuu hin danda'an. Namni meezoo tokko dumbulloo tokko sii kennee galateeffamuu qaba. Ageessanii yeroo hundaa nama gargaaruu hin jiru jechuudha. Kan yeroo hundumaa nama gargaaru eenyudha beektu? Beektumoo hin beektan? Argachuu abuu dhukkubsachuu keessatti haala hundumaa keessatti kan si gargaaru sitti himuu hin beektu waaqayyo kee qofa rabbi kee qofa ageesse. Kanaafiyyuu akkas ta'een siniin jedha. Akka waan wal caalchee isaanii wayii tokkotti fudhata waan akkasii kana to'isanii xurooga. Akkasiin siniin jedha egaa rakkoo baay'ee nama mudata gara Finfinnee kanatti. Egaa mucayyoo kana tarii amma gaafa ishee miidiyaatti as baatu Ameerikaa haquu fi minaamin hin jenneere duuriyyeen tokko oftee mucayyoo guyyoomsuu danda'u jechuudha. Mana barumsaa oolti. Namoonni illee yeroo gufuu namatti ta'an jiru yeroo tokko jaalala fakkeessanii gorsa fakkeessanii yeroo itti jireenya namaatti gufuu ta'an immoo jarri nama gashiti jechuudha. Fakkeenyaaf anama gola arabaa kana keessa jira jechuudha. Yoon akka barbaade ta'a yoo ta'e likiskisa yoo ta'e dhiira faana haasaa yoo ta'e sila'ii nuti eessa kuushinaa kee gadi hin baanu. Ta'us garuu manuma arabaa kana keessaayyuu dhiira isaanii ol jettee ilaalta taanaan akka obbolummaatti otoo hin taane amala hin taane sirratti naqaatennaan arabni tikkeeta kuttee biyya si gashiti. Kanaaf kaayyoo keef jecha waa baay'ee baqatta waa baay'ee usettee jiraatta gadeettee hojii irratti xiyyeeffattennaan namni galagalee dantaa keeyyuu sugo'ee imma si go'atee dubbii sitti qotee hojii keef kaayyoo keerra biyya si gashuu hin jiru jechuudha. Ijoolleen gara Finfinnee kun jiran immoo silaa bara ahurri hamaan alootatti nam'ee namni waanguu wallaalee jaarsii xinnaan hanimti fi baqa waan milikiskisii viidiyoo waraabanii akka faaraa of go'a namni keenya ammoo silkiin kun birqii miidiyaan kun birqiitti ta'e dhugaan siniin jaa yeroon viidiyoo argu ani biyya keenya kana ta'e moo jaa dur nuti dhiira faana karaarra dhaabbanni haasa'uun sodaanna dhugaan siniin jaa. Yeroo tokko immoo namni guutti ta'e mucaa kanas mi'uu danda'a. Jaalalatti fakkaatee isheenis rakkatteen yaada isheetiin jaalalli ishee hatee waan biraa keessa gaafa galuu barbaaddu ammoo rakkoon lammataan nutti dhufuu danda'a. Mucaan kun rakkoo keessa yoo galte nuti itti gaafatamna. Miidiyaanis maqaa nu balleessa. Kanarra haadha isheetti haa galtu jechuu danda'u. Ela faaxoteen keenya rakkoo akkanaa qabu gaafa dafanii biyya galan. Dafanii Itoophiyaa keessaa gara maatii isaaniitti dafanii gaafa deebi'anii rakkoo irra caalaa mataa isaanii ajjeessu akkan kalaas akka barbaaddetti fudhadhu ageessanii akkasii nagaan tura ani shakkii akkana keessa koo jiraani ageessanii dhaggeeffanna waan tokko waan ta'eef faaxocha jabaadha of qabu malee namni kamuu fedhii qaba hawwii hedduu qaba garuu beekaa of qaba. Keduf qabdee taanaan namni si dirqisiisu hin jiru kolkoloo jee ishee kaa.